Qananiin Yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa muummee barnoota injiinaringiin digirii jalqabaan eebbifamte. Ergasii hojii moodelingii fi beeksisaan miidiyaa hawaasaa gubbatti hojjechuun beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoo beeksisuun alatti beeksisas dalagdi. Erga duuni ishee dhagaamee booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbatti suuraa ishee qooduun gadda isaanii ibsaa jiru. Kaadhimaa Andu'aalam Gosaa kan taate Qananii Addunyaatiin wal qabatee waan BBC'n odeeffannoo fudhatee isin biraa gahaa turtii na wajjin taasisan affeerraa kooti. Artiist Andu'aalam Gosaa du'a kaadhimaa isaa shamarree Qananii Addunyaan wal qabatee poolisiin gaafiif buufata poolisii geessuu BBC'n odeeffatee jira. Kaadhimaan isaa Qananiin ganama har'aa du'uu erga odeeffamee booda namoonni gadda isaanii miidiyaa hawaasaa gubbaa ibsaa jiru akka qoratamus gaafatan. Poolisiin dhimma kanarratti waan jedhe ammatti hin jiru. BBC'n poolisirraa odeeffachuuf yaalaa jiraatus ammatti akkaataa du'a ishee ta'ee wantoota du'a isheetiif sababa ta'an waan mirkaneeffate hin qabu. Manaajira artisti Andu'aalam kan ta'e Leellisaa Idris qorannoon reeffaa hospitaala Minilikitti taasifamuu fi sirni awwaalchaa guyyaa boruu akka taasifamu BBC'tti dubbate. Qananiin kan duute lafa barii jala sa'aatii 11 ta'uuf yeroo jedhutti ta'uu kan himu Leellisaan lafaa ishee kan kaase Andu'aalamii fi maatii isaa ta'uu BBC'tti hime. Barii sa'aatii 11tti itti bilbilamuu kan himu Leellisaan Qananiin miidhamtee hospitaala galtee dafii nu bira qaqqabi jedhamuu fi inni fagoo waan ta'eef akka hin dhaqqabne dubbate. Odeeffannoo hanga ammatti jiruun mana jireenya isaanii irraa gamoo 5ffaarratti akka isheen kuftee fi maal akka isheen taate qorannootu godhamaa jira jedhe. Akka Leellisaan jedhutti guyyaa kaleessaa guyyaa dhaloota ishee kabajuuf sagantaa suuraa ka'uu bakka Andu'aalam jirutti taasisanii turan. Mana isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Arrabsaa Sanshaayinn dudduuba kan jedhu Leellisaan waggaa tokko oliif achi waliin jiraachuu isaanii akka beeku dubbate. Erga taateen kun mudatee booda reeffa jalqaba hospitaala yaaneet achuma naannawa Hayaat jiru geessuu hima. Achii hanga baritti erga ture booda poolisiin dhufee reeffa achii fudhatee gara Minilikitti geesse. Qorannoon reeffaa taasifamee bu'aan qorannoo hanga ba'utti reeffi gara sulultaa maatii ishee bira deemee jira. Sirni awwaalchaa Finfinneetti ni raawwata jedhe. Andu'aalam erga albema isaa haarawaa Ayyaantuu jedhu gadhiisee kilabii hojjechuu dhaabee jira. Qophii guutuuyyuu kan taasisaa jiru konsartii albamichaati jechuun dubbate. Akka manaajarri Andu'aalam Leellisaan jedhutti artistiin kun yeroo ammaa qorannoof barbaadamee buufata poolisii jira. Andu'aalam yeroo ammaa kanatti isatu mana haakimii ishee geessee mana yaalas erga turan booda poolisiin jecharraa fuudhuudhaaf Andu'aalamiin fudhataniiru. Odeeffannoon maatii isaa waliin maal jedhu odeeffannoo dogongoraa odeeffannoo sobaati. Andu'aalam fuudhanii jecharraa fuudhaniiru. Maal akka itti aane ta'uu walumaan ilaalla. Hidhame jedhanii garuu hanga ammaa wanta nutti himan hin qaban. Jecha irraa fuudhuuf fuunee sa'aatota murtaa'eef nu bira ture jecha nuuf kenna jedhanii qorataa jiru jedha. Amma qorataan dhufeera qorannoo irra jirra jechuudhaan nuuf hime. Andu'aalam dhihoo albemii haaraa kan gadhiise yoo ta'u torbaan muraasa duras viidiyoo kilippii haaraa uummataaf gadhiisee jira. Weellistoota Oromoo muuziqaa ammayyaan gurra horataa jiranii fi beekamtii isaanii kanneen afaan Oromoo hin dhageenye birallee dabalaa jirudha Andu'aalam Gosaa. Taatee kana booda namoonni gaddaa fi komii akkasumas himannaa garaagaraa miidiyaa hawaasummaa gubbaa katabaa jiru. Leellisaan miidiyaa hawaasummaa gubbaa odeeffannoon dogongora maatirraa hin taane jiru jechuun namoonni hanga wanti sun qoratamee ifa bahutti utuu wantoota akkasirraa of eeggatanii jedheera. Namoonni garaagaraa miidiyaa hawaasummaa irratti Qananiin haadha warraa Andu'aalam akka taate barreessu. Dhimma kanarraa kan gaafanne Leellisaan kaadhimaa walii ta'anii namoota waliin jiraatanidha jechuun ibsa. Yeroo dhiyootti sirna gaa'ela isaanii raawwachuuf qophiirra jiru akka jiran sirriitti beeka jedha Leellisaan. Waan inni beekurraa Andu'aalamiif Qananiin waggoota lamaan waliin dabarsuu hima. BBC'n maatii Qananii, maatii Andu'aalam Gosaa akkasumas poolisirraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalaa jira. Kana dura artisti Caalaa Bultumee fi artist Andu'aalam Gosaa walitti bu'anii dubbii ijoo dubbii ta'ee erga ture booda jaarsummaan furmaata argatuun kan yaadatamudha. Qananiin Yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa muummee barnoota injiinaringiin digirii jalqabaa eebbifamte. Ergasii hojii moodelingii fi beeksisaa
miidiyaa hawaasaa gubbatti hojjechuun beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoo beeksisuun alatti beeksisa dalagdi. Erga duuni ishee dhagahamee booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa ishee qooduun gadda isaanii ibsachaa jiru. Akka BBC'n odeeffatetti kibxata barii du'uu ishee dura guyyaa wiixataa guyyaa dhaloota ishee dhiyaataa jiruuf suuraa ka'aa turte. Akkaataa du'a ishee irratti poolisiin qorannoo eegaluu malee ammatti ifatti wanti ibsame hin jiru. Dubbi himaan poolisii magaalaa Finfinnee Inspektar Maarqos Taaddasaa garuu ammatti yaada kennuun akka hin danda'amne dubbachuu VOA gabaaseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee dhimma Andu'aalamii fi kadhimaa isaa Qananii ilaalchisee wanti miidiyaa hawaasummaa gubbarratti adeemaa jiru akka argitan kanan BBC'n waan odeeffaterraa odeeffannoo qulqulluu isin dhiyeessee jira.